kuma dhibba jaha nyaatee jira maqaa kiyya. Birrii Itoophiyaa walakkaa miliyoonaatii ol. Sun ka mul'ate barka agarree miliyoona kuma dhibba jaha jechuun gaafa tokko Dubaay irraa na dawwalaniiti. Birriin kuma dhibba tokkoof kuma 34 bira ga'ee naan jette ijoolleen hawaalaa dabarsitu. Hin beeku ani eenyutu ergee jedheen. Akkana jedhanii hoyitariisitiin ergan mallaqni nama biroo irratti dabre. Kasanuu si ajaa'ibu inni mallaqa san kennu kariisiitii akkaawuntiin maqaa kiyyan tahin feesbuukaan jala bu'ee dubartii meeqa haasofsiisee tiktookiin haasofsiisee iimoo banatee haasofsiisee waatsaappii lakkoofsa kiyya fakkeessee banee lakkoofsa kiyya akka dhihaatu namoota keessan harkaa qabaanii listii isaanii lidhaalik wanni nu rakkisee waan kana laaffisanii ilaaluun tokkoffaa hawaasallee jeeqaa jira. Har'a tiktookii fi feesbuuk irraan waliigalatti lakkaa'ee haga humna kiyyaatiin maqaa kiyyaa fi suuraa kiyya qofaan qabaname 262 ga'ee jira. 262 deengada maxxansee jira feesbuuk irratti. Duuba akkam goona? Bifa kamiin uummata daawwaa goona? Har'a feesbuuka tiktookii kiyyaa olitti ka hordofamamu tiktookii feekiitti ka kijibaa san hordofame jechuudha. Garatti waa maxxansin yoo nuti finnee waa maxxansin waan akkanaatu jira of eeggannoo godhaa jenneen hawaasni keenya immoo barumsa inni bakki irraa fuudhallee hin beeku khayriin dalagaa jira. Erga khayrii maqaa keessaniin dalagi maal rakkoo qaba? Kun waan kun baay'ee nu rakkisee sagantaa keessan isin harkaa balleessullee wanna qabxii kadhaan warroonni maqaa kiyyaan feesbuuka banattanii jiraattan yookiin gariin namaa tarii jaalalaafillee ta'uu danda'a. Jaalala akkasii immoo hin jiru. Jaalallee haddii qabaatu qaba. Suuraa namaa maxxanfatuun haddii qaba. Wanni kun hedduu nu dararee gara ittiin daawwaa goonuu dhabnee jirra. An amma nama meeqaatama natti dawwala. Gaaf tokko masjida Araattanyaa kan Hararitti argamu waa'ee ajandaa isaa tokko sheekota jidduutti kaa'amee ture. Feesbuuka kiyya fakkaatanii ana fakkaatanii waa maxxansan. Sheekotiin achi lolaniiti akkamitti ibsaa waan akkanaa nurratti hojjeta jedhanii namanna himatanii namni natti dawwale anaa miti jedhu ofirraa deebise. Haga sadarkaa vanniitti nama geessu jechuudha. Nama wal ficcisiisu. Oduu kijibaa maxxansu. Annama muuziqaa gadhiisu beeka feesbuuka kiyya ibsa ustaaz ibsaa Hasan jedhee banatee muuziqaa qofa poosti godha. Illuminaatii poosti godha. Duuba hawaasni namni reef kaleessa tiktookii seeni feesbuuka kaleessa seeni maalitti beeka? Uummanni keenya uummata baratee miti harki guddaan. Uummata baratee miti parsantaan 90 hin baranne uummanni keenya. Barumsa idilee kana keessattuu teekinooloojii hin beeku namni keenya. Hanga muraasa teekinooloojii namni beeku. Waan ba feesbuuka waliin ooltan laayikii fi sheerii fi poostii beekuun feesbuuka beeku miti bara. Waan tokko addaan gingilchanii dhugaa fi dharadda beekuu danda'uun beekumsa guddaadha. Kanaaf warroonni zuumii keessatti yookiin iiboo keessattis suuraa qilleensa nasrii bubbisee ta'e yookiin ibsaa ta'e maqaa tokko nam tokko ittiin beekame maqaan sun kanama saniiti. Alhaqqu liman sabaqa. Hayti abbaa dursee fi anamma maqaa qilleensa nasrii bubbiseen kun dhugaadha maqaa kiyya ka uumamaati miti. Garuu maqaa kiyya ka hojiitti namni maqaa sadii qaba jedhan. Tokko maqaa haadhaaf abbaan namaa baaftu. Tokko maqaa ilmaan waamaman ilmoo ofiitiin waamaman. Sadaffaan maqaa hojiitiin waamaman namni. Sadaruu keessattuu shari'aan haqa lafa kaa'ee jira. Moggaasa tokko namni moggaafatee isaan beekame taanaan haqatti qaba. Har'a addunyaa gubbatti kassasuu danda'a. Mana murtii dhaabuu danda'a. Maqaa mana nyaataa tokko ittiin baafatte. Waajjira waan tokko ittiin baafatte tokko dhufee sirratti bane mana murtii fittee kassasuu dandeessa. Bara isaa laalanii kamtu dursaa seerota silaa guutuu qaban laalanii nama sana harkaa hiisisuu danda'u yookiin sadarkaa hiisisuutitti. Haadha sadarkaa sanarra kan jiru sa'aatii kanatti rakkannee jirra. Kun inni beekna warra jaalala osoo hin ta'in warra jallinaati. Warra hattuu tokko lakkoofsa isaa barbaadanii na erganii maqaa kiyyaan ka 600 nyaate san jechuudha. Maqaa ustaaz ibsaa san jedhee bakka hunda dubartii meeqa dubbiseetuma 600 akka sirriisitii isaa warri baankii daldala Itoophiyaa galatoomanii nu erganii jiran. Nama lamaan jala deemnee ilaallee bilbileef lakkoofsa argadhee. Ani ibsaa Hasan naan jedhanii yeroo dheeraaf maqaa kiyyaan nyaataa turte. Risiitii fi lakkoofsa bilbilaa kee suuraa kee bakka jirtu hunda argannee jirra. Gocha akkas fokkatu san qabamullee dandeessu. Sirra gahuullee hin danda'amu. Birriin argattee sun deessin fayyadu gaafa maqaan kee ol bahee simiidha. Waan akkas gahumaa akkasi daleetee jedheetuma tasgabbimaan gaafadhe. Gaafannaa waan naa deebise dhageessanii. Ani nama akka sheekotii hinaafuun agarree naan jedhe. Maalii jedheen? Maaltu bada amma yoo maqaa keetiin masjida ijaare, yoo maqaa keetiin afaan masjidaa bite, yoo maqaa keetiin madrasaa ijaare, wanni si hinaafsise maali naan jedhe.
takana geessanii haasaa akkana wayita hattuun akkana bifa kanaan afaan bahee haasa'u alaamaa qiyaamaan dhiyaatos marraa barta yoo maqaa keetiin keetii dalagi akkanatti haasa'a ofii kiyyaa dubbisee har'a lakkoofsa isaanii beekaa iddoo inni jiru beekaa walaakiin dhaabbadhu jennee dhaabbatee bifa saniin akka goonullee dhabne ragaa qabatamaa guutuu hin qabu.